بوني ينقباتي فيديو ورابدي في الدي نورمال نو يتي نورمال نو يخنا نوتي وان نتفتي سيني وانا واسا خنا تفتي بالغم ما كان دلغون طبيعة وان جت سيني نورمال نو جتون فيديو ماما بيان على الشمال فيديو بوني على يمين جت انتلي يا فيديو ماما بيان على بيتهاد فيديو بوني ميركا جت لب وتر ماما بيان دورا لك فيديو jalqaba viidiyoon kanaadatti iskiriin shirkistee qaxxitaa bu'eetuma Itoophiyaan leejjee bilbila maama bayaanse. Hoggaa bilbila maama bayaanseene booniyyeen walitti dawwalanii waliin mari'atanii dur viidiyoo waan achi jiruuf rakkoon qabu noo piroopileem jedhanii fixan. Noo piroopileem jedhanii fixan. Waan kanarratti gurbaan qaadii jedhan saniis hamataa buqqee kun. Waan ati uummata kana goote gurbichis gabbee obsa fixatee dhaqee jarri akkaan barbaadu ta'uu dide jee dhaqee maama bayaanii lip godhe viidiyoo maama bayaan viidiyoo laaleeti oh my goodness jee dhiifama jaartiiti yaa godhee jee maaliif akkas jee thinking kodeesi dhiifama jaartiiti yaa godhee jee maaliif dhiifama godhuun dhufe qabiilaati bakar jasbaan beeytu ati dubbii namaa yeroo dheeraa xiinxalaa turre viidiyoon kun ha isaa jiraachuun ooluu hogasumaan jiran oolee bulee viidiyoon isaa jiraate wayita kana laalee viidiyoo waa wal bira jiruuf rakkoon qabu jedhanii dhiisan dubbachuun danda'u haa akkitti dubbatuun jiru hayyee tanaaf dubbii bonaan hooteetis miidiyaan ni jira jechuu jira booniyyee bira la qabaan akka ajaa'ibaatti bakkee ni qabame namni dilli kun hawaasni dilli kun akkanatti awwa bakkee kun dhugaame bakkee kun dogongora maali juu kana hawaasa kijibaa kana jeetuma hawaasa bahooddu cabse awwa koppiliinkii godhi meetis yaa akhi maanu qabu hawaasa dila kana bahooddu cabse inni wanni viidiyoo wanni irra cichee taa'uuf dubbiin guddaan gamanaaf laala akka gandaattis akka biyyaattis gurbaan maqaan balleessaa jira an dhugaa isinitti maama bayaan taa'ii wanni akkanaa kun gaarii miti ani maama bayaan jecha tokkoon na sobuu hin danda'u jecha tokkoon ana sobuu hin danda'u jecha tokkoon hamzaan gara biraa waa yaade jechuu hin danda'u guutuu isaa na bira jira viidiyoon sagaleen wanni isaa takka na bira jira akkatti jalqabarraa gaafa booniyyeen akkatti galtu karoora baasaa ture akkatti booniyyeen isatti yaa'ii godhu jirtu akkatti booniyyeen isa cinqu jirturraa kaanee takkatti na bira jira fursaa takka xiqiqqii takka godhuu hin danda'u ana biratti abbaa fedhe sobuu danda'a abbaa fedhe wajjin agaalaxuu danda'a ana bira safaaxaan hin jiru ani nama quuqamaa maama bayaan mee dhugaa jirtu natti himi waan kana yaa waan kana miciyyoo tanatti cinqame wallaahi dooraala kum takka ibsii qabee miciyyoon tun yoo tikeenni dooraala kum takka ta'e muree sii galchaa ji'eeniiti waada seene galgala paaspoortii natti ergaa ji'eeniiti waa hunda wajji fedhannee addaan baane waltee bultee miciyyoon hin taane egaa miciyyoolleen ni yaaddi jiruu isii tanaaf yaaddi akka taajuu shurrubbe jaartii qaletti boriyoon qalameettee sodaachuu dirqama obboleessa keenya waa qalee yoo nu galchinu si dandeenyu cinqii amma lafa tanatti himna yaa akhiina viidiyoo tana feetan haa ol kaayyadha wallaahi hin dandeenyu xaaxaa galii hojjennee booniyyeelleen ani hin galuu jette yoom malee ganaa maadaamiin tiyya baatii lama malee maallaqaan sirraa qaba galuun hin ta'u naan jettee jette ajaa'ibni na qabate maama bayaan galgalanii booya uno video tani TikTok fi YouTube irra kaayitan agartanii miti tabiraa jira gurguddoo jira tayoo inni dubbii takka naa wajji godhe gabbaasuu danda'u maaliif sadarkaa kamirra akka isaa waliin gaan bakka kamir wallaahi jidduu cinqamee galgala bakka tana taa'ee ashittiin awoo isin maraattan yaa akhi waliin maraadhaan aan jette galgala bakka tana taa'ee wallaahi akka dubartii kan awoon booyin rabbii jiin booyin jaan waay inta dhiira teenya taargeeti ati sangaa cidhaan bakti tortora
Injirtu dhiirti ta'e tan alaa nyaqqiftu. Waan quuqamtuuf wayii qabdi yoo ta'e ilmi dhiiraa akka dubartii booniyyeen hudduun isii gabbaa ta'e hin boonye. Normaal na jettee viidiyoo itti yaafitee ni jedhattee dhiifte. Maaliif inqitaati miidiyaa irra gaddeemte? Darsa. Hin qabnu nuti dhiiraan argee keessa dhiira sangaa akkanaa. Hin qabnu nuti ulamaa'ii ta'e irraa kaasee hanga dhumaatti. Dhiira tortortuu akkanaa hin qabnu nuti. Rabbi na haa fuudhu bakka kaannatti haa buutu amma sitti haa buutu. Diqaala. Mama bayaan bakka kaannatti haa buutu amma sitti haa buutu. Maal feeta? Maal fidda? Ono soo mana kana dura si fuutee si haa kuchiftu. Roobuutti hin jiru malee Itoophiyaa. Wallaahi rabbi daaguuf. Amma Itoophiyaa bona malee yoo feete amma fuutee si naa kuttu bakka kaan. Hai bakka kaan na haa buutu. Qarbata. Ni booyaa isa miidiyaa irra ol bee hudduu dhalaati ajja. Tortora habaja fi godhii taa'e hudduu ta'e qabadhu. Hin jirtu booniyyee si galtulleen akka taajuu shurrubbee wayii qalamtii miti. Baxraana nuti hagasi kabajnu si kabanya nuti. Wisha nuti bar shaamini biroo rawaa beeyneetii miti. Qomaata. Bara namni baabaa shaamini biroo irra si gorsu hin jiru bara. Ilmi namaa gara lamatti yookaan gara sadiitti as gabbaawa jenneeti gara gorsa manguddootiin gara namoota walitti dhiyaataniin akka miira keessa jiruutiin namni wal tasgabbeessanneeti dhufnee si hojjaa gana haasoyne malee nuti yeroo baxaraan akkanaa kanaa hojjaa haasoynu hin qabnu bara yeroo baabaa shaamini biroo dhaga'u diddee dhuftee deemtee hiriyaa jaartii teetii janajjantee viidiyoo ol si kaayanii akkas doorsisan kana qomaata. Osoo maal gootu hiriyaa jaartii teetiif janajjantaati. Maal ragoota beerarraati jaartiif biyya namaan ni haa godhattee teessa yoo dhugaa sitti mufee hagini qoosaadha. Qomaata. Sollontee. Bara gaafa birrii mana ittiin jaarrachuu jirtu ummata haati sobaa jirtu haati ittiin mana jaarratteen bara maallaqa ummataati. Ijoolleen darsii keessatti ati karaa isaa bulchu birrii Itoophiyaa gara miiliyoona dhiyaatu guyyaa meeqan walitti si qaban. Ummata sharmuuxa kana jana taa'ee si sharmuunni diqaala maama bayaaniin baan si sharmuunni ustaazota arrabsu qomaata. Bara ummanni kun kaate ziyaartee bara faantasaanii kophee irraa baastee yookaan kophee hojii dhungattee hojii jiraattu. Bulguu. Bar nama ka onnee qabu kadheen gadda qarshiin takka tanamaa barsitti haraami. Qarshii kuma 80 maal guyyaa tokkotti liibii asli irra teenyee ka walitti qabne san bar jaallattee jibbitee namootuma naasuu ilma namaatii qaban osoo qoosaa kee arganii qarshii kumni 80 moo 60 meeqa ka walitti qabamte san bar ilma namaarraa dhufte. Baalagee. Kabajan qabdu ati ilma namaatiif sareedha maama bayaan. Saree jaarsa erbee. Ijoollee ta'e lamaan sayyoo teessee guddifattee tajaajiltii duraarra dhalte. Bara kabajaa waa hedduu baasuu dhiifnee teenya nuti. Biyya keessatti birrii ati masgiida irra deemtee kadhattu sun namni dubbate jira. Takkaa dubbannee ni galta miidiyaa irraa yoo galuu taate. Huddus sineedhees si galchina nuti baxaraan. Takkaa dubbadhee nuti obboleessaan gurbaan kun nama biyyaati ennee si sattaru jirra. Ijoolleen harargeetu walirra duulti jedhame lucheetee isanii isinii nu aarsinaa warree waan akkanaa haasoftan. Nuti keessaa wal kadhannee wal dadhabneeti yoo feene dhufnee wal galchina malee namni haga keenya kadhate hin jiru gurbaa kana. Qomaaxaa. Ijoollee harargee ka'ee dura wal cabsa jedhan. Namni haga kiyyaa fi Khadiir martuu gurbaa kana kadhate hin jiru. Tabaabaa Shaamini biroo miidiyaa kana quba qabdan isinuuyi. Hai. Namni akka baalageeta. Haga si kadha boobar haga si kadhatanii jira. Awoo namni gurbaan kun garaa isin gubin as jala yoo nama 2,500 kana keessa ni jira namni gurbaan kun wanni kun isa gammachiise adeemsi inni itti deemaa jiru kun. Jira as jala naa barreesse. Hin jiru yookaan numa jiila. Namni gurbaan kun gammachiise ni jira. Namni adeemsi gurbaan wasakna kun itti gammachiise jira. Yoo sharmuuxa wasaka akka isaa ta'e malee wallahi dhugaa walitti himuun gaariidha. Nuti akka harargeettis nama wasaka akka maama bahan hin qabnu. Dhaggeeffadha. Nuti
nama sabboonaa nama kabajamaa nama jaartii isaatii gajji'ee kabajaan likkiis itti himee wajjin jiraatu qabnaas beeynaas nama tortoraa akkanaa hin qabnuus nuti. Namni akka maama bayaan baalageen baxarreen wasakni galgalaa ganama gabbee hudduu dhalaata miidiyaarra deemtuuf booyuu kun nu keessan jiru. Qomaaxaa maama bayaayyaa qomaaxaa viidiyooteetii jara bira jira. Viidiyooteetiin si doorsifti nadhoon. Yoo feete edana haada amma dura fudhattee deemtuun sanfitti dhiifajjeesi ana Mr. Hamzaa seen jechaa jira. Sharmuu xaami. Sheekhaa fi ustaazaa fi jinni akkanaan beenu nuti sheekha fedhe sheekha kabajaa beenu. Ustaazaa fedhe ustaaza kabajaa beenu. Hin beenu nuti sheekha baxaraan akkasii. Wala ustaazaa fi jinnii ta'isan fuudhaa hallayyaa naqaa kanatti naa nyaachisa. Anaa isin hin jee. Hin jiru nu bira sheenii baalageet. Maama bayaan durriyyee masgiidaa maallaqa fudhatu duraan irraa kaasee nuti ijoollee biyyaatti tolchinee beeyna. Maaluma maama bayaan warri tokko tokko beeku ijoolleen gandaa tokko tokko jira. Tokko tokkotti. Barboo ummanni halkan tokkotti ati guruppii keessa waliin qabdee barsiiftu. Mana kee akkasitti itti laffaatee jaarratte san maallaqa ummataatiin jaarrattee bara. Kaati gabbaatee ummata arrabsitee ummata kana tuffattee ummata kana maalii gootee dhiisii warri jettan warra akka isaati sinu na alaabu shakla qomaaxa. Warri dhiisii jettan kun warra sharmuuta akka maama bayaani. Ani beeku nama rabbii kabaratee fi kajinniidhaa kanaamusaan taa'u beeyna. Nama gabbee maqaa ustaazota maqaa sheekota gurguddaa dhawaa galgalaa ganama miidiyaarra gabbee kijiba alba'u. Hin beeynu nuti sheekaa fi jinnis hin beeynu. Namichi wasakni kun ifiif wasakaa gabbee ustaazota arrabsa. Ifiif liivii seenee ustaazota dhiqaa oola guyyaa kana. Ustaazonni sharrii inni qabu irra beekan. Wasakummaa inni qabu irra beekan. Torban tokko gizee taa'e maallaqa waliin naa qabaa jaa guruppii ijoollee keessa barsiisu keessatti. Waan kana hundaafuu haraami gaarii mijaaniin namni gaafata. Ijoolleen galgalaa ganama guruppii keessatti. Ati natti hin ergin na alaabu shaflaq. Galgalaa ganama maallaqa gaafata. Namni inni amma gabbee arrabsu kun ummatuma isaaf jaare sani. Ummatuma mana isaa jaare kana gabbee galgalaa ganama soba. Gabbee galgalaa ganama arrabsa. Gabbee galgalaa ganama gubbatti waan hin taane gadhooba. Kabajaa yoo feete. Yoo naamusaan jiraachuu feete. Hudduu ta'e qabadhuu taa'e. Warri biyyaa, warri maama bayaan beeytan, warri maama bayaan itti dhiyeenya qabaattan achitti cabsaa kaayaa firaa. Ijoolleen teenya taara argiidha. Kabajaa wajji deemuun dirqama uummata keessatti. Nuti nama wasaka akkanaa hin feenu, hin barbaannus, hin beeknus. Hin beeknus. Baalagummaan guyyaa ati dhalaa teenya taara argii arrabsitee sirraa usne san. Wasaka ilma haadha rawu. Najisa. Ummaan ta'e ijoollee isaati. Taati miidiyaarra fiddee boochiftutuun intalee isaati. Warra shawaatii fiddee. Haati dhalaa harargee maarreetti arrabsitu. Kaan dhalaa harargee barra fincaan maarree fincaan booniyyeen geessutti arrabsitu. Isin lachuu waliin fincaan ijoollee teenya harargee shawarra keenya harargeen geessan. Qomaaxaa wal geessi. Baxaraana. Haga isin kabajan yookaan nuti likkii isin galchinan. Takkaan dubbanne ani mee takka ana maama bayaan duwwaan dubbii maama bayaan dubbatu agartanii hunoo guyyaa edeen gadda hiiki jeen hin gubadhe. Keessaaniin beeka waan deemu jiran. Hiikni hiiktaa yoo dhugaa taate wanneen je'eeniif guyyaa sanarraa hin as kaasean. San dura gaafa miidiyaa kana gubbatti namni hundi asliin faan hundi komantii isii normaal na hojjettuun wanni isaan jalatti hin barreessine hin jirre san ani cal je'eetti dhiise. Takkallee aboo dhiisin tubbannu galgalaa ganama gurbaan kun nadda walee booya rabbii isin uume sodaadha. Hunoo viidiyoon isaa takka jira galgalaa ganama natti booya. Takka na booya. Gurbaan kun mee afichaa wajaalate haa rakkoon qabaatu jennee callifnee ta'a turre. Takka waan inni maama bayaanii barreessu agartanii jiran miidiyaa kanarratti. Takka difaan irraa nama godhaa ture. Wallaahi difaan irraa nama godhaa ture. Yaa viidiyoo yaa sagalee komantiidhaa yaa waan takkaan wallaahi difaa irraa godhaa ture. Asliin faan hundi wajawaar maammaffaa jalatti hunda normaal na hojjanii qoflan itti qoosan galgalaa ganama waan jaartiin isaa ittiin. Ani guyyaa tokko dubbadhee hin beeku. Wallaahi guyyaa tokko dubbadhee hin beeku. Galgala asin nadda walee waan kanarra marii godhaa bullaa akkaan itti dubbadhuu hin qabu ammas waan deemaa jiru takka beeku. Takkallee caaluma jeetiin dhiitu. Garuu gabbahee an amma halgadda gaafa miciyyoon na didde dubbii keessaa hin dhaabbadhe. Taakka
amma halgadda niin gaafan gizee maallaqa walii qabaa jaansan niin gaafan torbaan tokko irraa kaasuu dideetiin